scholastic aptitude'n maalidha? Akkamittimmoo qabxii gaarii irratti galmeessuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Scholastic aptitude'n afaan Ingiliffaatii fi herreegarraa walitti qabamee qormaata nuuf kennamudha. Paartiiwwan lama of keessaa qaba. Inni jalqabaa verbal reasoning'idha jechuudha. Verbal reasoning'i maalidha? Verbal reasoning'i afaan Ingiliffaa beekuu irratti kan hundaa'u. Jechoota wal bira qabuu danda'a. Wantoota garaagaraa. Garuu kallattiidhaan Ingiliffa dubbisnee waan Ingiliffa keessaa kan argannudha jechuudha. Kanaafuu paartiin kun sirriitti yookaan xiyyeeffannoodhaan dubbifamuu kan barbaadudha jechuudha. Okay, verbal reasoning'i jechi keenya akkamiin irraa barbaada kan jedhu waliin ilaalla. Inni jalqabaa understanding and analyzing written text. Inni jalqabaa barreeffama barraa'ee jiru tokko dandeettii understand gochuu keenya, dandeettii hubachuu keenya kan gaafatudha jechuudha. Kanaafuu dandeettii hubachuu keenya qormaatawwan ta'uu danda'a, kitaabilee garaagaraa kanarratti qophaa'an ta'uu danda'a. Kana gochuudhaan dandeettii hubachuu keenya guddisuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan inni nurraa barbaadu identifying relationship between words. Wardiiwwan yookaan jechoota gidduu hariiroo akkamiitu jira jennee jechoota hariiroo isaan waliif qaban adda baasudha jechuudha. Kana jechuun jecha tokko gidduu for example optimistic and pessimistic jira yoo jenne optimistic and pessimistic gidduu hariiroo akkamiitu jira, relationship akkamiitu gidduu jechoota kanaa jira jennee hariiroo jechoota gidduu dandeettii hubachuu keenya kan maal godhu jechuudha kan gaafatudha jechuudha. And the third one is drawing logical conclusion. Logical conclusion kan ittiin raawwannudha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf mana keessatti dubartii 10 fi dhiira 2tu jiru. Dubartoonni 3 iddoo akkanaa dhaqanii, 4 immoo iddoo akkanaa dhaqanii jedhee nutti hima jechuudha. Kana booda dhiirota meeqaa fi dubartoota meeqatu mana keessatti hafanii laala. Kana gaafa dubbifnu maaliin dubbifna? Afaaniin dubbifna jechuun afaan Ingiliffaadha. Afaan sana dandeettii hubachuu keenya nu gaafata. Kana booda erga hubanne booda immoo logical conclusion goona jechuun abaluu yookaan nama amma kanatu mana keessatti hafe jennee raawwanna jechuudha. Kanaafuu gaaffiiwwan akkasii kan dandeettiiwwan akkasii nurraa barbaada jechuudha. Amma immoo question type yoo ilaalla. Gosa question type yookaan gosa gaaffii akkamii of keessaa qaba? The first one is analogy. Akkuma beekamu analogy of keessaa qaba. Jechuun akkuma nama siin jedhe for example pessimistic and yoo kanaaf pessimisticidha yoo jenne namni tokko yaaddaa yoo ta'e pessimisticidha yoo jenne nama gammaduuf immoo maal jenna yoo jedhe this is what analogy. Bifa kanaan kan dhufu gaaffiiwwan analogy of keessaa qaba jechuudha. And the second one is what sentence completion. Sentence yookaan hima guutuu. Kana jechuun hima tokko nuu kenna jechuudha. Hima tokko nuu kennee bakka duwwaa hima sana erga keessaa kutee booda hima sana keessatti akka guunnu nu godha jechuudha. Okay? Jecha bakka duwwaa kanaaf mijataa ta'e finnee akka achitti guunnuuf kan nu gaafatu sentence completion gaaffii akkasii of keessaa qaba jechuudha. Inni kan biraan immoo reading comprehension. Read goonee yookaan dubbisnee comprehend gochuu dandeenya. Dubbisnee hubachuu dandeenya kan jedhu reading comprehension nuuf dhiyaata jechuudha. Kun verbal reasoning irratti wantoota nuuf dhiyaatanudha jechuudha. Verbal reasoning akkamittiin immoo control gochuu dandeenya, akkamittiin to'achuu dandeenya, akkamittiin qabxii gaarii verbal reasoning irratti gochuu dandeenya kan jedhuudhaaf tokko barreeffamoota dandeettii barreeffamoota garaagaraa hubachuu qabna jechuudha. Jechuun dubbisnee hubachuu gabbifachuu qabna jechuudha. Aptitude'dhaaf kallattiidhaan gara gaaffii deemuu waan beekamaadha. Kana caala garuu kitaaba kanaa qophaa'ee jira. Scholastic Aptitude Test Extreme'n Telegiraamii keenya rasmiin ka'a achirraa argachuu dandeessu. Kanaafuu kitaaba sana dubbistanii jalqaba kitaaba dubbistanii jettan jechoota baay'ee oppositii kanneen ta'an laatni sinoniim, antoniim kanneen ta'an jechoota baay'ee argachuu dandeessu. Jechoota sana erga dubbistanii booda maalidha sinoniimiin immoo maalidha antoniimiin immoo waan amma siniin jedhe kana caalaatti gadi fageenyaan gaafa waa'ee isaa hubattanii jettanu gara gaaffii deemtu jechuudha. Jechuun qabiyyee isaa maal akka dubbisuu qabdanuuf maal akka beekuu qabdan erga beektaniiti gara gaaffii deemtu jechuudha. Kanaafuu kitaaba kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo kitaaba amma irratti jechuudha new curriculum irratti fakkeenyaaf kutaa 12 irratti sirriitti waan analogy sirriitti kanaan kan wal qabatu yookaan aptitude'dhaan kan wal qabatu sirriitti jira jechuudha. Kanaafuu achi keessa yeroo hubattanus yeroo dubbistanus hubachaa deemuun dirqamadha jechuudha. Hundaafiyyuu kallattiidhaan gara gaaffiitti seenuudhaan duratti kitaaba Scholastic Aptitude Test Extreme kan dubbisaa. Okay? Inni lammaffaan question partii aptitude irraa quantitative reasoning. Quantitative reasoning maal nurraa barbaada? Focus on evaluating mathematical problem. Okay? Solving ability. Mathematical problem solving ability kan gaafatu. Dandeettii mathematical problem yookaan immoo problemiiwwan herreegaa nuuf kennaman tokko furuu dandeenyaa kan nu jedhu kan nu gaafatudha jechuudha.
As keessa gaaffiiwwan gosoota akkamiitu jira? Gaaffiiwwan as keessa jiran arithmeetikii ta'uu danda'u. Arithmeetikii jechuun wanta nuti maalirratti hubannudha jechuudha walitti dabaludha. Kanaafuu kallattiidhaan arithmeetik kan jennu qoyyaba jechuudha. Qoyyaba irratti kan hundaa'udha jechuudha. Inni lammaffaan question partiin aljabraadha. Aljabraan immoo akka measuring tape jechuudha fudhachuu dandeessu. Measuring tape jechuun kallattii ammootatiin safartan isa kanatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Maaliif kuni algebraa jechuun variable yookaan immoo gatii nu hin beeknetu keessa jira jechuudha. Gatii hin beekne sana barbaadi yeroo itti nuun jedhamudha jechuudha. Isa kana of keessaa kan qabudha jechuudha. Arithmeetik irratti akka hamariitti yookaan akka gaddumeetti yoo fudhattan algebraa irratti immoo akka measuring tape fudhachuu dandeessu jechuudha. And the other one is geometry. Geometry immoo maalidha? Geometry akka ruler shape yookaan boca sarartuutti fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu bocadha jechuudha. Kan inni irratti hundaa'u kun boca akkamii kan nu gaafatudha jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf area of rectangle ta'uu danda'a, area of rhombus or parallelogram kana wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Circleidhaaf area isaa barbaada, circumference isaa barbaada kan jedhu as keessatti kan argamudha jechuudha. Inni argaffaan data analysis. Data analysis as magnifying glass fudhachuu dandeessu jechuudha. Inni kun akka magnifying glass fudhatanii ibsuu dandeessu jechuudha. As keessatti kan nuti gaafatamnu daataan nuu kennama jechuudha. Daataan nuu kenna fakkeenyaaf barattoonni mana barumsaa keessatti qormaata fudhatan barattoota 50 yoo ta'an barattoonni kana keessaa jedhamee daataan nuu kennama jechuudha. Daataan nuu kenname kanarraa average barbaadi, mediaanii barbaadi, meedii barbaadi kan kana nuun jedhamudha jechuudha. Inni kun data analyze kan ittiin goonudha jechuudha. Kanammoo akkamittiin hubachuu dandeenya? Akkamittiin control gochuu dandeenya? Akkamittiin immoo kana hubachuu dandeenya kan jedhuuf akkuma isin jedhe ammas gara scholastic aptitude test extremity sin deebisa jechuudha. Kitaaba sana buufattanii telegiraamii keenya jira dubbistu jechuudha. Kitaabicha erga dubbisuudhaan immoo yeroo akkasittiin fudhanii daddabartanii akka xumurtanuufi quantitative reasoning irratti viidiyoo baay'ee hojjedhee chaanalii kanarra jira. Kanaafiyyuu viidiyoo tokko gargaarsifattu jechuudha. Fakkeenyaaf percentage jira. Percentage irratti kitaaba dubbisuun irratti viidiyoo laaltu jechuudha. Erga viidiyoo laaltanii ibsa sana laaltanii booda kallattiidhaan maal laaltu kitaaba xiqqoo dubbistu jechuudha. Kana booda gara gaaffiitti deemtu jechuudha. Malee kallattiidhaan gara gaaffii deemuun sinirraa ni gamu jechuudha. Qabiyyee yookaan konseptii jalqabaa hubachuutu sinirraa barbaachisa jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaan naaf tura.